afaan nama muka jiidhaa goskaa jechuun dhugaadha. Mammaaksa Oromoo sirriidha jechuudha. Afaan nama muka jiidhaayyuu hin goskaa. Kun xab godhameetu lafa buusanii jechuudha. Xab godhanii lafa buusanii jechuudha. Lafa buusanii ganni lafa buusanii jiru. Namni kaleessa dheengadda yeroo Joordaaniin jirtu guyyaa tokko dhukkubsadhe hospitaala galeeraa dhukkuba akkasiin qabaa. Dhukkuba beekama akkasiitu narra jira. Isan rakkisaa jira. Namni hin jenne guyyaa tokko keessatti hospitaala dhaqee ciisee isayyuu sarjarii ta'a. Ganni baay'ee miidhamtee mucaa manatti galteettiin baay'ee guddamteettiin gargaarsi barbaachisaanii. Garuu san dura dursee mucayyootu waraqatan qabu. Waraqanni ishee harkaa badee jira. Already qaraamaa keessa jirti amma jechuudha. Isheen seera dhabeettidha jechuudha. Hospitaalli sun san keessa kan jirtu inshuraansiin gaafatanii waraqata gaafachaa jira. Paaspoortiin ishee jalaa badee jira. ID'n ishee hin hojjetu. Already wannoo keessa jirti qaraamaa keessa jirti. Inni dhuguma akkana waan dingata akkana sinaa oolchu namni dhuguma fayyaadha hin deema. Garuu wanti amma hin jirre immoo amma jirre jedhama. Wanti amma kana hin jirre amma jirre jedhama. Sa'aatii kana booda guyyaa kana booda waan ta'uu qabu hundi keenya iyyuu hin beeknu. Garuu immoo waan namni namatti fidudha kun dhugaa waaqalaan. Ganni amma waggaa meeqa Joordaaniin turte? Waggaa 7 miti. Waggaa 7 qulqulluu Joordaan keessa turteetti. Miidiyaa kana irratti argaa oolla. Laayifiidhaan iyyuu argaa oolla. Yeroo baay'ee laayifii irra teessi. Waan isheen himattu biyya sanatti hojiidhuma akka hojii baadiyyaatti hojjetama. Hojii biyya sanaa fi nyaata kana nyaata hatee nyaadha nyaanni badaan jiru. Kana haasofti malee takka dhukkuba akkasiin qabaanii dhukkubsadheetiin jira. Of nan sodaadha dhukkubnuuna keesseera biyya kootiin galaa jettee yeroodhaan illee na dhukkuba jettee takka viidiyoolee dalagdee hin beektu. Kana jechuun namni kamuu yoo biyya namaa jiraatu biyya namaas ta'e biyya keessattis namni rakkoo mataa isaanii qabaata. Dhiphina mataa isaanii qabaata. Kan namatti hin himanne ni qabaata. Isheen immoo jechuudha erga kaate gara Dubaay kana dhuftee qorumsa baay'eetu itti ta'e. Qorumsa baay'eetu itti ta'e jechuudha. Waan nama dhibudha dhugaa waaqaachuun amma guyyaa tokko eengaddamti kan hospitaala galtee guyyaa sadaffaadha miti waa'een ishee har'a guyyaa sadaffaadha. Amma sarjarii taatii sarjarii taatii maanni dhugaa waaqa dubbidaan hamma kana gahu. Namni har'a fayyaadha jedhamee yaadamee har'a hojii hojjechaa jira har'a haasaa jira jedhamee ammoo yeroo waan akkasii dhagahamu baay'ee tokko nama naasisaa jechuudha. Maalumaafu waaqni ishee fayyisu waaqni dafee ishee fayyisu dhugaa waaqa biyya namaa keessatti baay'ee ulfaataadha. Inni rakkoo cimaa ta'e immoo waan akkana waraqata hin qabdu maalii hin qabdu qaraamaa jala jirti maalii ani waan arga hojjetanii fi fuudhanii see baay'ee yeroo isheen biyya sana dhaqxee waan tokko hojjetamaa fi see bar lakkaa isheen akkuma seeraa alaatiin jirti. Ani waa hojjetameeraa fi qaamaa faa qabdiinsa yeroo suuqii faa banattee jirtu yeroo ijoollee faa keessa ijoollee faana karaa faa rakka feete deemtu qaamaa qabdiinsa yaa rabbi na baasii. Ijoolleen kun immoo kan ishee fudhatanii achi dhaqxee kana hojjetamee fi see bar. Garuu hin beeku dhugaa waaqa. Garuu laal arrabni namaaf dubbiin nama hammanni lafatti nama kuffisu hammanni nama dhiigsu jechuudha dhugaa waaqa. Lafaan dhee jechuudha. Mucaan kun cinqatii dhumarraan ta'uu danda'a waan akkanaa yeroo darbe waan walirratti maal jedhama walirratti jalaa darrabame. Dachaadhaan itti dhufe jechuudha. Gaafuma dhuftee kaatee qorumsa waa'ee Tigisti faana walitti bu'amuu gidduu isaaniitti bilbilli badeedhaan tokko achi kee laal dhiyoo kanaa biddii mana gaamuu isaaniitti qabatee lama eengadda kan immoo waa'ee suuraatiin namni as fuudhee achi ishee fuudhee gadi hurgufee ol qabee ol kaasee kanaan dhuftee boossee bakka inni dhumaa maal ta'eere of dadhabuu ta'e jechuudha. Namni keenya akkanatti nama rarraasa. Mimmaan bichaadhaan dubbatu sitti mimmaan bichaa keessa yaa jechi keessa sitti immoo warra achi jiran jecha sun immoo waan keessi ishee jiru waan ishee dhagaamu waan baay'ee qabu baay'ee waan qabduuf akkasitti har'a gaafa agartu qomoo tokko dhabuu saba tokko dhabuu nama ishee qabu dhabuu tokkotu itti dhagaamaa jira mucoo kana isuma. Nama baay'eetu nahee dhukkubsachuu ishee kanatti nama baay'eetu nahee
inni kan biraa immoo galgala laayifii isaanii hordoftanii tumni baay'een keessan achi turtanii ammallee wal falmii jira jechuudha achi keessa waa'ee gargaarsa keessatti namoonni tokko addaafamee akka hin gargaaramneef gaaffii garaagaraa gaafatanii gaaffii isaan gaafatanis ragaa dhiyeessaa jedhanii ragaa dooktarii biraa dhiyeessaa tokkoffaan sarjarii hin taatimoo hin taatu ragaadhaan waraqaa fidaa jedhanii lammaffaa immoo dhukkubni ishiiyyuu maal akka ta'e maaluma akka dhukkubsattee hospitaala galtee yookaan maaliif akka sarjarii taatullee waraqaa ragaa nu dhiyeessaayi malee akkanumatti maangoonu jechuudha argitanii na akka eenyu jedhani akka abbaan ta'e eenyudha abbaan ta'e akkanumatti kan birrii sassaabbachaa ture yeroo darbee na dhukkuba jedhee sassaabbachaa ture yaalamus dhiise argitanii miidiyaan kun sobaan waan guutee jiruu fi namni tokko immoo uummata tokko naasisee jechuudha yookaas waan ta'e jedhee waan hin ta'e jedhee birrii ittiin sassaabbata kun immoo yeroo darbe waan taasisamee dhufee fi wanti dhugaan tokko immoo yeroo as bahu namni akka dafee irratti tarkaanfii hin fudhanne gana hamma ragaa sassaabbatutti tursiisaa jechuudha. Gana hamma ragaa sassaabamee maal jedhamee ragaa hundi walitti qabamee achas dhufee uummatatti dhiyaatee guyyaa qaban galgala kana ta'e bortee akkanatti qabaniiru garuu ragaan erga dhiyaatee booda gargaarsi akka sassaabamu koreen dhaabameedhani. Inni kaan immoo otoo ragaa eegnu mucaan kun yoo waan tokko taatee yoo miidhamtee yoo nurkaa jedhanii yaada lama jira jechuudha. Baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha. Baay'ee rakkisaadha garuu miidiyaa kanarratti sobni baay'een jira yoo argitaniitu ta'e namni sobee haati manaa koo mucaan irratti gattee deemte jedhee gurbaa wayii miidiyaa kanarratti mucaa isaatiin daldalachaa ture kadhachaa ture jira jechuudha argitaniitu yoo ta'e namchi tokko. Haati manaatuma mana keessa jirtutuma safaana jirtu ni garuu viidiyoo mucaa afaan hojjetee mucaa qobaa naannisee mucaa qobaa fuudhee hoteela geessee nyaachisee mucaa faana boo'ee maal jedhee isa booda namni birrii gargaaranii namni birrii ergaa fi miidiyaa irratti dhiyeessee birrii kennaa fi booda yeroo ilaalamu ni haati manas mana keessa jirti waan wal lolanis hin qabani garuu isaan birrii sassaabaa jiru. Miidiyaan akkanatti haca barbaarii faatu guutee jira. Namoonni tokko namuma keenya keessaa eenyu ture yeroo darbe abbaan ta'e birrii sassaabbateera na dhukkuba jedhee sirriitti garuu too yaalamii ani fayyeeramoo jedhe. Kanatu laal akka namni dafee nama hin gargaarre ragaa eeggatu ragaa hunda sassaabbatu fakkeenyaaf ani kan hin jedhu ragaadhuma sassaabuuf qorannoodhuma sana hundumaa kaffaltii garaagaraa kaffaluufu birriitummoo nama barbaachisa. Hospitaala gaafa seentoo jechuudha. Hospitaala tokko seenteennan iddoo kamittillee kaffaltii kaffalta. Iddoo hundumaattu kaffaltii kaffalameetu waan hundumtuu si hojjetama. Gara iddootti aanutti darbuufu kaffaltii kaffalama. Mucaan kun immoo maallaqa kanallee hin qabdu taanaan eenyutu isheedha kaffala warri faana jiranis hundi isaanii warruma hojii hojjetachuu ba'an malee warra irraa hafaa qaban miti. Yeroo isaanii aarsaa godhanii ishee faana taa'uun isaaniiyyuu waan tokkodha. Wachii faana deddeebi'uun isaaniiyyuu jiruu isaanii yeroo isaanii irraa hir'isaniitu dhugaa waaqni isaan haa eebbisu. Baay'ee tokko rakkisaadha ganni garuu waaqni ishee haa fayyisu. Maal dubbanna ree dhugaa ol fuudhamtee gadi fuudhamtee afarsamtee macarrashaan ishee dib jettee waaqni bichaan ishee haa fayyisu dhugaa waaqa mucaan kun nama waan tokko taana salphinadha. Salphina dhugaa waaqa Oromoo hundi itti qaanfata waan tokko isheen taanaan jechuudha. Maaliif kaleessa maaliif gurraachoftee jedhamtee irratti sirbamaa turte kan irra caalaa ishee miidhee ishee bossisellee kanadha. Sakaan miti sagaani mudannoo dingataa umaa mitiin dhiista garuu namni osoo si beeku otoo saba kee ta'ee jiru otoo sirra darbuu danda'u otoo si dhiisuu danda'u akkanumatuma si ilaalu akkanatti si arrabsu si qeequun baay'ee hamilee si dhugaa waaqa otoon saba biraa ta'e jetti ishee nama otoon saba biraa ta'e laa saba biraati iyyuu kan sagalee ta'u mucattii kanatti maa gurraachofte jedhaniitu itti hallaaggatu kan jedhu baay'inaanu ijoollee warra Amaariffaan hojjetanidha. Otoo jaratee akkas hin godhan. Ofii walitti deebanii wal fixu malee akkas nama hin godhan isa. Ijoolleen keenya garuu sima safu.